Narratti miti yani summucu masanii fuun gammadu jira. Mucaa kamii? Maamidi. Maamadi immoo? Hayi osumatti neerumni gammadu jirta. Ati itti qophaa'u jiru ruttee waan kana giseen akkas ilaalu nama duraanuu lafa dheerina maamma kana jalatti qophaa'u jiru na fakkaata. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya qaqqaalii fi gaarii nageenya keenya raggeenii fi gaarreen qaxxaamuree bakkuma jirtan maratti isin akka isin jechaan abboleessa keessan dachaasi isin ammoo dorootoo isin egaa walitti deemeeti jira gaa akkam naga qabdanii akka isin naga qabdan abdiin isin irraa qaba gaa daawwattoota keenya qaqqaalii fi osoo gara san hin jeenan duratti gaa chaanaala daraa duraa asumaan viidiyoo tana gara linkii isiniifin kaa asumaan daroota keenya kajau chaanaala isii subscribe like share godhuudhaan isiillee jajjabeessaa isin jechaa gaa arraan tana mal qabaddeetiin isin dhufe wattanii arraan tana waan biraa qabadde isin dhufne yaaduma keessan qabaddeetiin isin dhufe ana buleessa keessanii warroonni gaa biyyoota garagaraa teessanii keessaanis ta'e koomantiidhaas barreessaa jirtan arraan tana waan sanirra dhaabbaddeetiin jechuudha daraartu wajjin xiqqishoo marii wayii godhu dhufe jechuudha maaliif yaadni keessan nuuf hamileedha yeroo isin yaadanu kanatan waan gaarii gaafa daleenes yoo waan doggoraa daleenes wanta nuti daleenu guutuun jechuudha fedhinnaa keessan irratti waan hundaa'e ta'uu qaba malee waan daawwattoonni keenya hin feene hojjechuun nurraa hin bareedu saniif jechuudha fedhii daawwattoota keenyaatiif guunnee inshaallah gaa akkasitti deemna jeetiin hamilee qabaa dhiifama gaa jidduudhaan hin ture daraartu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkasii gaa daawwattoota keenya qaqqaalee fi gaarii gaa an haasa'u gaana gila addaan kutuun xiqqoo natti ulfaatti maaliif haasa'uun immoo kun nama rara addaan kukuteetti deddeebiintu nama rara waan ta'eef hangaan haasa'uun jechuudha yoon sirriitti firraa buqqaase malee keessa kiyye na dhukkubsita saniifuu gaarraan tana daraartuun waan takka takka jechuudha dirree baaseetiin itti hima akkasii inshaallah gaa hanga xumura viidiyoo keenyaatti subscribe like share godhuudhaan jajjabeessaa isin jecha yaada keessan koomentii irratti barreessuu hin dagatinaan isin jaa araan tana daraartu daawwattoonni keenya harka baay'een jechuudha dheengadda viidiyoo Maamad irratti dalagisan yeroon ilaalu hedduu tokko bakka haamilee namatti hortanii waanuma na keessa jiru bakka akka ajaa'ibaatti yaadni keenya kasadeenutu sirriitti akkana wal gaxxame yaadni kiyyaas yaadni keessanis yaadni Maamadiis akkasumatti yaadni kiyya gisee ilaalu jaanna khiyyaleen akkasuma ture Maamad illeen akkasuma keessan illeen akkasuma gaa saniif gaa obboleettii teenya daraartuulleen jechuudha hangam takka hanga Maamad waan kanaaf qophii jiru laaluudhaaf malee jireenya kana keessatti jechuudha jarjarriin barbaachisu maaliifu namni bultiidhaaf deemu tokko jechuudha wantoota hedduu laatu ulaagaalee hedduu waan guutuu barbaachisu hedduutu jira jechuudha daraartu saniif gaa ulaagaalee sanirraa takkaffaarratti obsaan jarjaraan malatti itti yaaduun gaariidhaa sin jaan saniifuu akkam jette? Wanta akka dhalatti hin dhiyaataniifin waan akkanaa jee jarjarri ilman dhalchiifne jedhanii garuu an gaafiin godhe malee jarjaraaf miti hin jarjarreen. Innummaan kunuu keessa bultu yaadni isaa akka asirra yaadana kaasee nagaafii nagaafatu jeeti waan akkanaa jee malee jarjaruuf miti. Yeroo inni qophaa'etti yeroo isaa mijjootetti yoo ta'es ni humna rakkoon qabu jechuudha. Gaafa inni qopheeffatetti jechuudha. Jechuun wanni hin jeefi yaada namoota hedduu gisee ilaalu akkuma atiillee agartee jirtu sangaa maaltu si jarjarsee maali yeroo tokko koomantiilee takka takka fa'aa gisee ilaalu waan na hofalchisanii ni beektan waan hedduu takka bakka nama hofalchisaati. Garuu immoo akka isin yaaddan sana osoo hin ta'in maaliif namni kun gaa hangam takka hanga waan kana qophaa'u jiru. Adda baafachuun gaariidha dhugaa dubbachuudhaaf maaliif gaa namni tokko waan takka eegalanii tuttuqanii dhiisuun gaarii miti maaliif qilleensaas sana dhugaa dubbachuudhaaf garuu immoo itti qophaa'uun waan san waan xumuruu deemtu akka jalqaba itti qopho'ita saniif gaa bultiin tun gaa taphan taatu akkumatti jechuudha qaaqqaa tapha gaafa ijoollee sanii miti jechuudha. Kan jechuudha guyyaa wal fuunee galgala gisee warree gala yaafnu diinee gala deemu sanii miti. Akkasitti gaa bultiin laman taatu bultiin takkuma gaa'ee jechuudha saniif Maamadis akkasitti waywaatee waan kanarratti jechuudha hedduu takka itti dhiphatee yaada keessan yeroo laaluu bakka yaadni keessanilleen sirruma jira namoonni hedduun jechuudha ammatti daddafaadhaa wal fuudhaadhaa amma ni kaa wal godhadhaa warri jettanis ni jiranii
ولكن أمو تكشوا المنا ما خلنا أكما تاخياتي يوتاتي أكوا ولا لخياتي تكشوا قانا ما تقول جوال بري تكشوا أصو يرى مراسنا أفكانني قاريدا خيستو نما تقول فكني نما جالتو jalqaba wal gartaa eske ergee wal gartan gaaboda hay waliin jechuun takkanii jetti gaa osuma xiqqisho salaantaan tun jechuu ganama gargala assalaamu alaykum wa alaykum salaam akkam na eegabdaa fayya osuma akkasii jechuudha namni kuni itti deddeebi'ee keessaa hin dhagaamu jechuudhaan gaa salaamata kana dhawoomsisanii akkasii gaa karawaan biraa onnee diimtoo erguudhaa fi laayikiidhaaf kana kanatti dabalanii achumaan akkas ta'anii hanga gaa jechuun salaamu alaykum tana keessatti gaa amaloota hedduu amaloota walitti isin barata asiga darartu me aruza khayzani fangam taka qopa wajirtu meti inshallah aruza ga walmaneena khara khaydi wannoni sirray gamu ga fakenya bilota khayfatti ga kana herumu finjaba takani gramisa nam ga inni qopaina finimne inni fakenya fi sechun ana jechu bar amma ani jechun mize tokkoffa jechun ana ga fama amadi fate wal futani mize tokkoffa ndachasi khabirata kolle negin mize tokkoffa jechura waidu isma goda warra guddaa inni amma yaada fitatee taa'u jira maaliif ana irratti waan deebisee saniif hinga ati waan gamta ka waan kana qophaa'u jirta gaagaa fakkeenyaaf anis gaa qophaa'etu man jira gaa yaada hin agarre jechuun ka wanni arguu barbaadde fakkeenyaaf aruusa silaa bar godhuuf akka deema dubbaan dubbatti ni beeyna nin beekaas akka ta'eef magaruu haa qophaa'eetiin jira qophiisan hojiin agarsiisa malee akkanaan namoonni tokko faan sin gaafanne qabanne hedduun inni haasan gaafiidha atoo gaafi san irraa akka himee alamma irra guddaaga kan dachaasuu gaafiin akkanatti jechuudha gartee miti mataa shakshaka na goote maalayyaa si faadha gaame immaan kan namni kunfaan si booyee ashaangulittii boojjata waan biraati miti ani sun mucuma sanii fuumuun gammadu jira mudaa kami Mahammad immoo hay osumatti na yerumne gammadu jirta ati itti qophaa'u jiru ruftee waan kana giseen akkas ilaalu nama duraanuu lafa dheerina Mahammad kana jalatti qophaa'u jiru na fakkaata dhiifama irraa taata wanta kan gisee takkan ni naasoo ofirraa maaliif uga ati durumaanu Mahammad kana jaalachuun dhabdu na fakkaata giseen akka lafa dheerinaa garuu YouTube keessatti arge sumaatu na fide malee maalti hin beeku jechuun gaa ittuma tanaan gaa jaalalti baanan tun falagoytaati na buute gaa samii buutee lafaa baatee hin beekne yaani tun akkasumatti jechuudha tuni waa'ee sitti argame jechuudha garummaa waan giseen akkatti ilaalu gaa nama duraan ija keessa gartee ija haatee mucaa ija haatee una fakkaatti gaa gaafa sanillee dillisin hundarree maashaallahi ayumaa yeroo takka maal Mahammad isaaf dinaan jaamtitiin atummaan tunuu yeroo takka bakka wooma gartee nu ergamte na fakkaattaa ni jiraami kaa jaalalti baanan tun barmaagineeta ijaan harkaarraas ni qabdi walitti haasaweetis kawal baree jaalala wal qabsiisuun ni jira anga miskiinuu masaa gaara keessa ciisu saniitu dhalaalleen beekuu isa kana heerume bakka maal hin jennu isa kana heerumuu qaba jedhin tasfaa miree isa kana heerumuu qaba nama kanaa heeruman gartee miti nama bulchuu jeeti yaada inni kun dhugaadha gaa inni akkasumatti gaa nama bulchuu nama jechuudha bultiifillee hawwii qabu nama gartee fuudhaaf hawwii qabu bultii sanallee jechuudha yoo jaarillee gartee miti nama bultii harka lamaan hin qabatu inni si gartee tarii haaka xiyyaa kunfaan ni jira amma haaka xiyyaa dhiiru qaalii faa namaa faa godhee akka gowwaa tokko laa waan akkas hin qabu qaalii faa namaa godhee akkana faa namni faayyoon garagalchee jettan sanitti namni hangasaa shaatiraan jiru inni bakka biraatii miti hara hundaan shaatira laala hedduu xiqqishoo amala darasaati qaba dhalaa wajjin gartee miti diles lallaaqachuudhaas hin beeku amma gaa ampaan gaa akka isaatii miti gaanii naasoo asii ani numaa dhiisaawu tatijaa gartee mi ani walakkumaan jiraawu akkasii amma inni faan jechuudha inni tarafa jira inni warra tarafaa sanii hanga warruma walakkaa galu kana gaa dhiifaman raataa daawwattu keenya gaa maaliif amala walii gaa walitti ibsachuun bajiin qabdu gaa numa sirroon inshaallah nus gaaf tokko akkasitti ayyee inni mana kana keessa ona keessa ta'uu ammata meeqage bara meeqanita dilasi miti eega mana kanatti as galee amma gara waggaa takkaa fi wayii keenya jirra mana kanatti jechuudha amma gara waggaa takkaa fi wayii kanas amma lama guutumaaf deemna bakka kana naam dhalaa wallaaleetu makka taamoo maali
jechuun gaa nuti akkuma agartu kana jireenya kophaa akkuma cal jenneetu ofirraa jiraanna. Innis anis bakka kun irra guddaa manni manuma indalaatteeti gaafa rabbi inshaallah foolii haadha manaatis ni haajeeti yaadaan saniif gaa inshaallah yoo rabbi jeegaa manni kuni gara fuulduraatti keeti mana warra Mahammad jenna kana booda mana Mahammad diibneeti mana warra Mahammad shuuf inshaallah rabbi irraa jijjiiru maqaa kanallee gartee miti Mahammad irraa gara warra Mahammaditti rabbi haa jijjiiru akkas gaa tanis hin jiru. Bareedu doomaan jettu garuu inshaallah rabbi haa tolcha wanta. Saniifuu bakka takka gaafii kee bara addaanin si baasa. Wayi namni faan maal jecha namaa fuudhaa maal jettee mire namni jecha namaa fuudhuu miti inni jechuudha wantoota akkas akka isinitti nama shawwadamuu miti. Garuu nama waa beeku maaliif jenna amma illee nu bira hin jiru dheengattee bakka ammaal jennaan heerumaa nama bultii yeroo dheeraaf hojjeteemu jarjara maaltu fidee jee an garuu isumaan laalu deema yeroo san. Egaa san jedhu. Isumaan laalu deema. Nama waa beeku bakka dhiisatu waa hundaaf inshaallah rabbii jira. Jechuun bara kun ammaan tana nama waa beeku shakkii hin godhini amma daawwattoota keenya gaa amma gaa wantoota takka takka wama jiru haasoo jirra Mahammad gaa viidiyoo tanallee yoo agarte akka isaa haasoo qaamaan walitti hin deebine yoo viidiyoo tanallee agarte jechuudha koomentii jalatti waan barreessi bira kutiin sin jaatis akkuma daawwataa tokkotti adaan tana laalii yaadis irra qabnus kaasuu jirra gaa komii takka takka yoo jiraate gara daawwattotaatiinis ta'ee gara lafaatiinis nin deebisaa saniif daawwattoota keenya gaggaaliif gaggaarii warroonni Mahammad dhuga bantaa bultiin jarjaran taatu jettanii yaa nutilleen akkasumatti bultiin jarjaran taatu. Eega jaaramte booda sammaas lallaaquun taatu. Harkaan keessa qabachuun taatu jechuudha. Jedhurooyti. Akkasii bultiin yeroo ammaan tana gaa iskiriina taa'u jirti wanti hundinuu nuti teenya gartee miti jabduu gadhaabneetuma gartee miti wama gartee qotanii gadhaaban wama buurrisii jabaatiitu jechuudha hin jiine tan nuti barbaannu waan gartee bu'uurasii gaffageessineetuma dhaabne warra hangana akkana gaggaasan osoo hin ta'in nuti hangana gaffageessinee warra dhaabusanii isin galtee bu'uura jechuu barbaadetti waan biraati miti. Akkasii dhiifamaa gaafiin qaba. Bakka maalirraa akkas jettee nama waa beeku maalirraa jettee onaan jette dheengatte guyyaa biyyee keessa jechuun yookaan maraata yookaan fayyaan qabuunse as dhufnaanis nama xiqqoo gowwaa tokkoonse. Bakka inni kun waa nama gowwaa miti nama beeku jechuun kiyya kun sanarraa dhiifamaa jira. Maal akkoon jettu kanaaf kana booda inni keeziti. Shakkii takkaan malee jabeeffadhuu sin jaa maaliif daawwattoota keenya qaqqaaliif gaggaarii gaa daraartuun gaa akkuma Mahammad daran jechuudha nama waan kan itti yaadu jiru jechuudha bultii tanan sirriitti itti yaadu jirti gaa bultii ijaaruudhaaf isinis qophiidha maaliif gaa keessattuu gaa warroota dubartootaa umriin isaanii jalaa deemti keessattuu nuti warroonni biyya arabaa jirru gaa dhiiraas ta'e dhalaas ta'e bultii ijaarrachuun hedduu haalaan nutti ulfaata. Warroonni immoo carraa bultii ijaaruu harkattanii fakkeenyaaf gaa xiqqisho yeroo itti kanannaa maaree jettan suni waan takka eega galtan galummaan gaan isin jaa maaliifu inshaallah gaa gaafa dunullee beenu rabbiin gartee warra haatimaa ta'inillee rabbi nu haa galchu jecha maaliif namni kun jechuudha yoo gizeedhaan saammatan malee saammachuun gaariidha an akka mataa fayyaatti amma anuu karaan kiisanuma. Saniif gaa wanni daraartuunis gara bultiitti jarjarteef gaa waan biraati miti namni tokko gizuma bultii ijaarratee kabajaa qaba hoggaa bultii qabduu fi hoggaa bultii hin qabne gara jechuudha. Amma yoo bultii qabaattee namni illee jechuudha amanii waas bira kaatan amma keessatti wannaatti. Amma gaa nama tokko kophaa jiru kana namni amanii waa itti kanan ni jabaata gaa maaliif bakka itti barbaadan hin qabanii yoo waa itti kanan boru arraas jiraataa boruchi jiraataa dhabama ta'a jechuudha badee. Namni bultii qabu garuu akkasin ta'u takka bultii ijaarannaa namni gad dhaabbata xawalwaalummaa duraanis innis firraa dhiisaa yoo duraan amala badaa qabaatee walii ni jira yoo duraan hariiroo baay'ee qabaatee hariiroon isaa akkamittiin bultiitti jetan agartee miti oowwifadhaa karoora kiyyoo akkamittiin gartee gattaa yeroo takka jaartee hojii mari'achuudhaaf yaada
yeroo takka jaartiif yeroo kannaa yeroo takka immoo dalagaaf yeroo kannaa inni osuma gartee yeroo takka gaa waa hedduu jira jaartii hojii mari'achuu jaartii hojii taphachuu dalagaa kanuma jidduudha jechuudha. Duratti gaa laallataaf ganda keessee aanaa nam tokko gaa eegaa argate wanni laallata ganda keessee soofaan jirtu jechuudha. Saniif gaa inshaallah isinilleen rabbiin isinaa jaaruun isin warra jaarameetis warra jaaramtanii jirtanis ammoo gartee miti rabbiin bultii teessan bultii zalaala rabbi isinaa godhu gartee miti gaa laalla warra waliin daarsine khawari naarsine gartee miti rabbiin isinaa godhuun isin jaagaa boolaal bultii oguutu san gartee bultii qaceellota jaarsan gartee miti gaa san rabbi isin baa godhu ilmaan illee ilmaan diin rabbi isin taa'anuun isin jaakaa ilmaan gartee ilmaa abbaa dhaaluu miti ilmaa abbaa jaalboo rabbiin isin baa kannu hundaaf illee rabbi akkasumatti haa kannu daawwatta keenya qaalii gaarii dhiyeenya kana gaa irratti darbuun egalee haa maaliif gaa du'aa tanaan malee wanni takka illee nu tabba feetee jechuudha joo du'aa itti godhatte siif diriirte jechuudha akkasii gaa inshaallah haa wanni maan hundinuu gartee miti du'aa tanaan toltii saniif gaa isinilleen rabbiin gartee miti dalagaa mana arabaa tanallee rabbi isiniif haalaafisu keessattuu ijoolleen ta'in ijoolleen biyya arabaa jirtan wallaahi gartee miti dalagaa xixiqqoo tan maaliinis guddoo rabbi isin taakanuun isin hin jaabo waa xiqqoo dalaydanii warra gartee waa xiqqoo dalagee guddoo harkatu san rabbi isinaa godhu warra gartee firii hojii seesanirraa gammadu rabbi isinaa godhu jechuudha humna teessanirraa warra gammadu rabbi isinaa godhu inshaallah warra biyya namaa keessatti umrii fixuu miti gartee miti warra gartee qabeenya isaa hadalagatisanii wajjin umrii fixuu rabbi isinaa godhu warra biyya namaatti laphee gizee Itoophiyaa gale qabeenyi isaa dura dhumuu miti gartee miti warra qabeenyi isaa addunyaa tana gartee miti boo ganda guutuu qabeenyi keessa warra rabbi isinaa godhu boo hawlii kadhannu rabbi malee gartee miti namaa miti inshaallah akkasitti gaa daawwattoota inni qaqqaaliif gaarii ani gaa gizeen du'aa godhu eegale namallee hin raanfadhaa amiin illee jettu daraartu maalis jechumatti hin jiru. Akkasii gaa daawwattoota keenya qaqqaaliif gaarii ani gizeen haasoo kanaan guddaadhaan har'a laanaadha. Inshaallah gaa illaa hanga ammaa waan hanga ammaa nu faana turtaniif gaa hedduu takka galatoomaa isin jechaa nu jajjabeessaa gaa like commentii subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaan isin jaagaa yoo yaadni keenya dogoggora ta'e illee gaa yaada keessan achi gara nu barreessaadha nuti yaada keessanis ilaallee yaada keenyaas wal cinaa qabnee akkasitti yoo badiirra jiraannee badiirraa sirreessina balleessinus isin warra nu golfatu yoo waan gaarii dalaguuf jiraannes jajjabaadhaa waan gaarii jirtanii warra nu isin hunjoos isinuma malee namni biraa kan hunjoon jiru nuti wal malee waan takka waan qabnu hin qabnu wal qabnaa gartee miti waliif irra qabnaas saniif bultii wasaasaadhaa gaa jechuun bultii jaaruudhaaf qophaa'uu qabna jechuudha nu hundi keenya arraa kaanee bultii jaaruudhaaf ka'uu qabna jechuudha saniif waan ammarraa bultii jaaruuf keetiin jira inshaallah nageetti hammaan deemee fidanii siti.